Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi oduu keenya jalqabaatiin barattoonni Oromoo kanneen dhaabbilee barnootaa olaanoo keessa barataa turanii fi kanneen ramaddiin isaanii naannoo Amaaraa fi Tigraay isaan geesse akka deemanii hin baranne dhaamamaatti jira. Akka gabaasa BBS Oromiyaa irraa nuuf ergametti waggoota lamaan dabran yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa keessatti dhalattoonni Oromoo garjabeenyaan ajjeefamaa turu wajjin wal qabate irra hedduun isaanii barnoota dhiisanii galuu yaadachiise. Qaamonni gochaa sana raawwatan seeratti dhiyaatanii osoo hin gaafatamin bara kanas ministeerri barnoota barattoonni naannoo Oromiyaa irraa gara naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay deemanii haa baratan jechuun lubbuu namaatiin qoosudha jechuun barattoonni komii kaasaa jiran jechuun gabaasa jira. Gabaasan BBS Oromiyaa irraa akka itti aanutti nuuf dhiyeessama. Erga mootummaan Itoophiyaadhaa walitti bu'iinsa hawaasa biyyattiidhaati wajjin gaggeessaatti as waggoota lameen dabran imaammanni barnootaatiif akkasumas dhaabbileen barnootaa gurguddaan koronaa sababeeffachuudhaanis sababoota siyaasaatiif sababoota dhukkuba koronaa idil addunyaa weerareetiin barumsi akkuma addunyoota kaanii gaggeeffamaa yoo turellee saniin duratti immoo Itoophiyaan ammoo sababa tasgabbaa'insa siyaasaa dhaburraan kan ka'e barattoonni Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitiilee garaagaraa baratan walitti bu'iinsa kallattiilee siyaasa garaagaraatiin eega barumsa isaanirraa hanqaaqamanii as kunoo waggoota lama dabreeti kan jiru jechuudha. Haa ta'utii malee baratu dabre keessatti barattoonni naannoo Amaaraa kanneen Oromoodhaa ta'anii yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa deeman walitti bu'iinsa barattootatiin Amaaraan ajjeefamanii kaanis ammoo achirraa buqqa'anii mootummaan Itoophiyaadhaa ammoo barattoota sana akkasumas lafa dhiisuudhaan jiran humnuma kana ammas yakkamummaadhaan saaxilee biyya keessatti hidhaanii duudhaaf ajjeesuu eegatti fufeenas arraan tana waggoota naanneessineeti jechuudha kan jiran. Uummanni Oromooti dhimma kanarraa kanneen ammoo reefi isaanii naannoo Amaararraa qe'ee isaaniitti gale awwaallatanii barattoota isaanii nuuf barateen nuuf deebi'a jedhanii kaleessa kan naannoo Amaararratti ergatan. Ammas sababa sanyummaatiin sababa Oromummaatiin achii dhiibamanii kan galan eetti waliin galanii atakaroo siyaasa biraa keessa seenanii ijoollee isaanii hidhatti kaan ammoo ajjeesanii kaan ammoo yoomdu ajaanii yaadan hawaasni Oromoodhaa bifa hammaataa keessa jiraachuun keessattuu imaammata siyaasaa biyyattiin dhaabbilee barnoota kan Oromoo sadarkaa barnootaatti ol baratu irratti dhiibbaa uumurraa kan ka'e bubbulleeta kan jiru jechuudha. Haa ta'uti malee ammas baroota kana mootummaan bara dabre Oromoodhaa akkas godhe arraas ammoo kunoo amman tana ramaddii isaa baay'ee barattoota Oromoo baay'ee isaanii gara yuunivarsiitii gara kaabaa jiran keessattuu tanda warra Habashaa yuunivarsiitii naannoo Amaaraa irratti erguudhaaf qophii isaanii xumuraniiti ramaddii kana kannaniiti kan jiran. Kanarratti uummanni Oromoo ji'oota tokkoon duratti miidiyaaleedhaan isa baay'imaalee mootummaatti fedhii barattoonni Oromoodhaa gara yuunivarsiitii Amaaraatti deemuurraa qaban ibsachaa kan turan jechuudha. Keessattuu ejjennoon qeerroon waliigalatti baase barattoota isaa kanaan dura akka reefa hin eegganne barataa islaa eebbifamee biyyattii tana gara fuulduratti tarkaanfachiisu biyyattii tana rakkoolee isiin gidiraa keessa jirtu keessaa tarkaanfachiisu reefa isaanii akka hin awwaallanneef jecha guutumaa guututti ejjennoo barattoonni Oromoodhaa qe'ee yuunivarsiitii warra Amaaraatti ramadamuu akka hin qabne karaa nagaatiinis gaafatanii turanii bifa hiriiraatiinis dhaadannoo godhachaa osuma jiru arraan tan ammoo ministeerri barnootaa barattoota Oromoodhaa guutuu isaanii gara kaabatti yookaan ammoo yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti akka ramadaman godhe jechuudha. Kana ejjennoon ammaan tana jiru barattoonni Oromoodhaa biyya keessa jiran tokkolleen isaanii gara yuunivarsiitii Amaaratti akka hin deemne qeerroon jalaa kaasee gubbatti halkaniidhaa fi guyyaa dubbachaa kan jiru mootummaan ammoo kan ammallee ejjennoo faallaarra dhaabbatee ejjennoo Oromoon qabu faalluma isaa gituma isaa dhaabbatee ammallee kunoo dhiibbaa godhaa kan jiru. Kanaafuu ammallee barattoonni qeerroo wanni jedhu barattoonni Oromoodhaa ammaan tana gara yuunivarsiitii Amaaraatti ammas yoo ajjechaa ammas yoo dararaadhaaf garas deemu malee gonkumaa yoo kan deemne dura dhaabbachaa kan jiran jechuudha hanga ammaan tana. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti tuffee jiru wal qabatee baqattoonni Itoophiyaa naannoo Tigraay buqqaan biyya Suudaan seenan kanneen 50,000tti siqanii fi kanneen 10,000 caalan beelaa fi dheebuun miidhamaa jiraachuun gabaafameetti jira. Akka gabaasa Aljaziiraatti yeroo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii naannoo Tigraay keessatti lammiilee sababa lolaatiin miidhaman gargaaruuf qophiirra jirutti baqattoonni Itoophiyaa lolicha baqatanii biyya ollaa Suudaan seenaatti jiran. Torbee dabre keessaa dhaabbanni gargaarsa addunyaa fi mootummaan Itoophiyaa
lammiilee dirratti facaan gargaaruuf waliigaltee taasisanis sababa lolli deemaa jiruuf gargaarsa dhaqqabsiisuu dadhabuu ibsan. Muummichi ministeeraa torbee tokko dura raayyaa ittisa biyyaa Maqalee to'achuu erga labsee booda adda bilisa baasaa uummata Tigraay qabnee seeratti dhiyeessina jechuun isaanii ni yaadatama. Gabaasni kun itti fufuun baqattoonni naannoo Tigraay irraa baqatanii biyya ollaa Suudaan mooraa qubsuma umuraa koobaa yookaan haadha buufataa hundaa keessatti argaman baay'inaan dhiirota ta'uu dubbate. Kanneen hokkaraa dhalatee dhiyeessanii biyyarraa ba'an akka carroomanitti amananii jira. Baqattoonni mooraa qubsuma umuraa koobaa keessa jiran maallaqaa fi gargaarsa taasifamaa jira. Manni barnootaa kan mukarraa ijaarame mooraa baqattootaa kana keessatti eegalamee faarfannaan garaagaraatiin namoota maatiin isaanii biyya keessatti jalaa miidhamtee jajjabeessaa jiru jee. Mooraan baqattoota umuraa koobaan dhalattoota Tigraayin kan sababa lolaatiin qe'ee isaanirraa buqqaaniif dahoo taateetii jirti. Lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru miidiyaaleen biyyattii injifannoon kan humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaa naannichaa ta'uu gabaasaa turuun isaanii bilisiginaa naannoo Oromiyaa jirtu gatii dhabsiisaa jiraachuu gabaasan BBS Oromiyaa irraa gabaase. Akka gabaasaa kanatti lola kaaba Itoophiyaatti taasifamaa jiru milishoota naannoo hundaa fi humnoota addaa naannolee kan hirmaachisee yeroo ta'u miidiyaaleen biyyattii kanneen akka EBC fi FBC dabalatee injifannoowwan argaman kana kan naannoo Amaaraa taasisuun ga'ee miidiyaa irraa hin eegamnee fi injifannoo wal saamuuf kan kaayyeffate ta'uu biyyattii keessatti gungumiin dhagahamaa jiraachuu dubbata. Gabaasni akka itti aanutti dhiyaata. walitti bu'insa naannoo Tigraay fi uummata Itoophiyaa waraana biyyattii Itoophiyaa kana biyya Madiin durfamu as walitti godhamaa kan jiru. Kanaaf immoo miidiyaaleen warra Habashaadhaa olaantummaan kun akka waan walitti gaarrinfannaa jabaadha kan jiru. Ammallee uummanni Oromoodhaa kan bilisiginnaadhaaf ergamee bilisiginnaadhaaf karaa bu'ee tarkaanfachaa jiru. Of harkuu qaba jechuudha. Miidiyaaleen warra Amaaraa ETV'n Broadcasting'n Itoophiyaadhaa loogummaa OMN miidiyaalee Itoophiyaadhaa fi sooshaal miidiyaa namoota beekamuuf namoota artistoota irraa kaasee sagalee uummata Oromootiif kan ta'an guutuu ugguree gaafa ammallee alaabaa nafxanyaa jalatti waraana injifannoo gara kaabatti dhufte nu warra Amaaraa qofaatu fidijee miidiyaa isaaniitiin addunyaa gubbatti lallaban. Tarii ammoo uummanni Oromoodhaa bilisiginnaan Oromiyaadhaa kan nafxanyaa ergamaa jiru akkamittiif laalaa kan jedhu san gaafiin uummata Oromoo guutii ta'eeti kan argamu jechuudha guyyoota lameen amma jiran kanaas kun ammoo ittuma fufaa keessoodhaan wanti garaagaraatiif deemaa kan jiru. Kan uummanni Oromoo hubachuu qaba ammallee taanaan injifannoon akka waan saba tokkichatti leellifamu eegaltee jirti akkuma gaafa Adwaa akkuma gaafa Eeltiraa akkuma ammallee marsaa sadaffaa kanallee akkuma gaafa Dargiidhaa marsaa sadaffaa kanallee kunoo injifannoon kan warra kaabaati yookaan ammoo injifannoon kan warra naftanyaati warra alaabaa Minilik jalatti warra Itoophiyaannati takkitti gaddagaagsuu barbaadu jaanii miidiyaa isaaniitiin leellisaati halkanii fi guyyaa kan jiran injifannoowwan Itoophiyaa keessatti argamte uummanni Oromoo paarsantaa 70 qabaachuun isaa ammallee shiraan daboolame ammallee miidiyaa isaatiin shiraa fi sirriidhaan daboolameti hafarsaatii jiran kan ammoo bilisiginnaa yookaan ammoo badhaadhina kan ofiin jedhu naannoo Oromiyaa gubbaa taa'ee ergama naftanyaadhaa kan gabbookkisu akkam jedhee of ilaalaa jechu jira jechuudha uummanni Oromoo. Kana uummanni Oromoo ammallee qabsoosaa tokkummaadhaan jabeeffatee injifannoo lafa sarratti akka abbaa ta'u ejjennoo Oromummaa gubbatti eenyummaa isaa akka galmaan gahu qeerroon halkanii fi guyyaa dhaamsa godhaa ammallee dhaamsa kun itti fufaa jechuudha. Baha Oromiyaa magaalaa Awwadaa keessatti sochii qeerroon gaggeessaa jirtu dhaabsisuuf dabballoonni hawaasa magaalattii adda qoqqooduun walgahii teessuu jiraattonni BBS himan. Magaalaa Awwadaa tan jidduu gala Jimaatiin beekamtu erga beenzilaa qabsoo Oromoo taatee bubbultee jirti. Qeerroowwan magaalattii sababa mootummaa humnaan biyya bulchaa jiru mormaniif rasaasa humna addaa poolisii Oromiyaatiin kanneen ajjeefamanii fi kanneen madaa'anii qaamaa irratanis hedduudha. Akka jiraatan magaalaa Awwadaa tokko BBS itti himetti dabballoonni magaalattii dhiyeenya filaman hawaasa gandatti walitti qabuun miidiyaalee akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii fi Gadaa Bilisummaa Chaanal hin daawwatina. Qeerroowwan hiriira mormii ba'aa turanii fi kanneen daandii cufaa turan dabarsaanuuf kennaa jechuun hawaasa doorsisaa turan. Haalli dabballoonni bilisiginnaa magaalaa Awwadaa keessatti hawaasa gandatti qoodanii walgahii teessaa jiran kun sochii qeerroon taasisaa jiru danquuf kan kaayyeffate waan ta'eef qeerroowwan magaalattii kanaaf gurra osoo hin kennine qabsoo finiinsuu qabaa jedhama. Haalli magaalaa kana keessa jiru argitee walgahii magaalaa guutuu walitti qabanii magaalumatti mariisisuu kan jedhuma gandatti argitee qabsoo Awwadaa godhamu kana dhaamsuudhaaf haala akka deemaa jiru nama wal shakkisiisanii addaan qoodanii qabsoo asitti deemaa jirtu sana qabsuudhaaf yaalii godhaa jiranii garuu itti milkaa'anii gandatti nama qoodanii walgahii nama baasan nama muraasaa kana keessa ijoollee qeerroo adamsanii
ji'a dabree keessa sababa labsii qeerroo marsaa jahaffaatti wal qabate mormii gaggeeffameen qeerroowwan ja'a ol magaalattii keessa wareegaman isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Baalee magaalaa Gindhiir keessatti gargaarsa raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jechuun hawaasa darraa jiraachuu jiraattonni himan. Kaabinoonni magaalattii humna waraanaa waliin ta'uun namoota gargaarsa raayyaa ittisa biyyaatiif hin kennine hidhuu fi reebuu hammeessu dubbata jiraatan achirraa dubbifne. Akka jiraataan kun jedhutti magaalaa Gindhiir keessatti gargaarsa raayyaa ittisa biyyaatiif kennaa jechuun birrii 500 gaafachaa jiran namoota kana hin kennine reebicha irratti raawwachaa jiru. Gama biraatiin namoonni baay'een magaalattii keessaa hidhamanii osoo mana murtiitti hin geeffamin ji'a lakkoofsisuu hima. Ji'a tokko dura miseensa waraanaa bilisummaa Oromoo duraanii kan ta'e Murtii Usmaan sababa tokko malee magaalaa Gindhiir keessaa qabanii hanga har'aa osoo mana murtiitti hin dhiyeessin waajjira poolisii magaalaa Gindhiir keessatti argamaa jira. Murtii Usmaan maatii harka qalleeyyii waan ta'eef maatiin isaa akka malee rakkachaa jira. Waajjirri poolisii nyaanni akka hin seenneef dhorkaa jira jira. Murtiin ji'a tokko dura haati mana isaa addeesse qoricha bituus osoo deemaa jiruuti humna nageenyaatiin qabame waajjira poolisii magaalaatti kan hidhame. Dabaluunis akka jiraatan kun jedhutti waajjira poolisii magaalattii keessa namoonni baay'een hidhamanii jiru. Isaan keessatti dubartoonni illee akka argaman hima. Yeroo ammaa magaalaa Gindhiir keessa namoota paartii bilisiginnaa hin deeggare maqaa baa'oo shanee jedhuun qabanii hidhuun hammaatee jira jira. Hawaasa keessa deemanii dirqamaan birrii 500 kennaa waan jedhu gargaarsa akka gargaarsaa faana godhanii uummata saniin uummata hiraarsaa jiranii gargaarsa raayyaa ittisa biyyaa jedhanii birrii 500 dirqamaan guuraa jiranii dirqiidhaan sun dirqanii kennisiisuu fi reebicha hamaan hin jira sun waan akkasii gaggeessaa jiranii dabalataanis namoonni hidhaa jiranis akkasumatti akka hidhamanitti jiranii miseensa abaa'oo shaneetii uuma jedhu maqaa abaa'oo shaneetiin qaban malee wanni tokkollee irra hin jiru. Nyaata keessuuf hin danda'amu. Kaaba Shaggar godina Salaalee onaa hidhabuu abootee keessatti maatii qabsaa'otaa hidhuu reebuu ajjeesuu fi saamicha irratti gaggeessuun akkuma itti fufetti jiraa jiru jiraattonni sadaasa 26/3/2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mucaa Shallamaa Lammaa jedhamu kan umriin isaa waggaa 16 ta'ee shaniif nyaata geessite jechuun reebicha irratti gaggeessuun ajjeesanii reeffa isaatis namoonni kaasanii akka hin awwaalle dhorkaa turuu jiraatan aanaa hidhabuu abootee tokko BBS'tti himee jira. Guyyaa kaleessaa reeffi gurbaa kanaa manguddoon kadhattee sirni awwaalcha isaa raawwatamu dubbata. Onaa hidhabuu abootee keessatti dararaa humni addaa hawaasarraan gahaa jiru ulfaataa ta'uu kan himu jiraatan kun uummanni bobba'ee galuu dadhabee jira. Maatii qabsaa'otaa kanneen ilma keessantuu bosona jira jechuun haadha fi abbaa qabanii hidhan reebicha irratti gaggeessaniin du'aa fi jiruu jidduu kanneen jiranis ni jiranii jira. Sababa shanii sakattaana ijoon manneen jiraattota humnoota mootummaatiin gubachaa loon jalaa qalamaa maallaqaas saamamaa jiru. Dabaluunis onaa hidhabuu abootee kana keessa namoonni maqaa shaneetiin hidhamanii dararaman 150 ol ta'a. Dararaan namoota kanneen irratti gaggeeffamaa jirtu uwwisa miidiyaa dhabuudhaan dhokattee malee kan himamu olii jechuun dubbatama. Kaaba Shaggar yookaan immoo godina Salaalee ona hidhabuu abootee adda addaa bonajaa iddoo addaa gubbiyaa jedhamutti jalqaba lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 20 bara 2013 maatii qabsaa'otaa obbo Fiqaaduu Dessee fi yaadashii addunyaa kan jedhamu abbaa warraa fi haadha warraa qabanii turanii qabeenya fi akkasuma loon isaanillee albuutee dhabsanii turanii eegas ammoo sadaasa 26 amma lakkoofsa warraa Itoophiyaa kanaatti gaafa guyyaa 25 kan namichaa yookaan immoo abbaa warraa kun obbo Fiqaaduu Dessee kun kan eessumatti ooluuf mucaa Darajjee Aaboo jedhamu qabamanii shanee qallabdaa yookaan immoo iddoo shaneen jiru ni beektan dhugeessi jechuudhaan dararri hamaa irraan gahanii du'aa fi jireenya gidduu jira. Mucaan kun dabalataanis immoo sadaasuma 26 bara 2013 akkuma lakkoofsa Itoophiyaa kanatti ammoo mucaa Shallamaa Lammaa jedhamu shanee yookaan immoo shaneetti hidhata qabdaa mucaa umrii 16ti. Mucaan kun waa tokko waan shanillee waan beeku hin qabu yookaan immoo shaniidhaaf nyaata geessite jechuudhaan qabanii naannoo isaa 8 qabanii galgala sanii ajjeesanii bulanii sadaasa 27 mul'atti reeffisaa jiru naannoo mana sanitti. Mucaa kana egaa ajjeesanii boodallee maatiin akka reeffa hin kaanne dhorkaa turanii dabalataanis immoo akkuma taanetti uummanni kadhatee mucaa kana awwaalanii mucaan kun shanidha waan ta'eef awwaalamuullee hin qabu jedha. Mucaan kun daa'ima umrii waggaa 16ti waan shanillee waan beeku waa tokkollee qabu dhimma siyaasa waan beeku hin qabu. Gabaabumatti uummanni aana san keessa jiru yookaan immoo onaa hidhabuu abootee san keessa jiru akka malee dararaa hamtuutu irra gahaati jira. Immoo namoota abbaa warraa fi haadha warraa hidhan sun illee akka malee reebicha hamaa irraan gahuudhaan haga ammaa du'aaf jireenya gidduu jiran haga ammaa nyaatallee nyaatanii waa tokko afaan illee dubbachuu hin danda'anii waan hamtuutu jiraa jiru aana kana keessa.
Oduu keenya xumuraatiin sirni gadaa Oromoo akka gosa barnootaa tokkotti kennamuu eegale. Sirni gadaa Oromoo ganna afur dura galmee hambaa qilliyyaa addunyaa yuuniskootti kan galmaa'ee ture yeroo ammaa akka gosa barnootaa tokkotti Oromiyaa keessatti baratamuu eegale. Biiroon barnoota Oromiyaa fi biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa sirna gadaan aadaa dimokiraasii hambaa addunyaa ta'e kun manneen barnootaa keessatti akka baratamuuf qorannoo gaggeessaa turus ibsan. Qorannoo gaggeessan kanaanis gadaa baratuu fi barsiisuuf fedhiin akka jiru erga hubatamee manneen barnootaa Oromiyaa keessatti argaman hundatti akka baratamu taasifames jaame. Halumaa kanaan muddee takka 2020 irraa eegalee barnoonni sirna gadaa akka gosa barnootaa tokkotti manneen barnootaa afaan Oromoo barsiisan hundatti kennamaa jira. Qophii kitaaba sirna gadaa irraa baratamu kanas hayyoonni sirna gadaa irratti qorannoo adeemsisaa turan irraa qooda fudhachuunis ibsamee jira. Hanga ammattis kitaabni barataa fi qajeelchi barsiisaa walakkaa miliyoonaa ol kan ta'u maxxanfamee manneen barnootaatiif raabsamuu jalqabuu isaa hoogganaan itti aanaan biiroo barnoota Oromiyaa obbo Efreem Tasammaa ibsaniitti jiran. Barnoonni gadaa hunduudhaa sirna gadaa karaa aadaatiin daddabaraa ture ammayyeessuuf kan gargaarudha. Barattoota beekumsaa fi amala gaariin kan gonfachiisu waan ta'eef jijjiirama biyyaatiif gumaacha guddaa fida jan. Gara fuuldurattis naannolee ollaa kanneen fedhii barsiisuu qabanitti babal'isuuf karoorri qabamee jiraachuus himan. Afaan Oromoo barachuuf fedhiin jiru amma naannolee hedduu biraa dhufaa jira. Akkuma san karaa fedhii isaanii giddugaleessa godhateen afaan Oromoos ta'ee barnoota sirna gadaa kana naannolee biratti kan balbal'atu taajan obbo Efreem. Godinaalee Oromiyaa daangaalee naannoo Somaalee fi Affaar jiraniin afaan Somaalee fi afaan Affaar barsiifamuuf hojiin eegalamus obbo Efreem himaniitti jiran. Tibba dabree kanas biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa fi Somaalee akkaataa jiraattota daangaa afaan waliin baratan irratti waliigalteen dura waliin mallatteessullee himaniitti jiran. Karoora kanaan naannoo Somaaleetti afaan Oromoo ni barsiifama. Jiraattota daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee akkasumas Affaar dhimmoota hawaasummaa waliin qooddatu Oromoonni hedduun gara bahaa jiran Somaalee keessas afaan Oromoo ni fayyadamu. Kanaaf afaanota kana waliin guddisuuf yaadameetii jan. Yeroo ammaa kanas koreen akkaataa Somaalee keessatti afaan Oromoo barsiifamu akkasumas Oromiyaa keessatti afaan Somaalee barsiifamuu danda'u qoratu hundaa'ee hojiitti galuu isaallee ibsa. Murni aangorraa jiru lammiilee Oromoo nagaa manaa fuudhee ajjeesuun bosonatti gatuu hammaatee itti fufee jira. Godina Warroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu Gandaa Habebee jedhamutti poolisiin humna addaa Oromiyaa dargaggoota lama halkan mana baasuun ajjeesanii bosonatti gatuu jiraattonni himaa jiru. Aanaa Guduruu Gandaa Habebee jedhamu keessatti dargaggoonni lama halkan qixxee poolisii humna addaa Oromiyaatiin mana maatii isaanii keessaa qabamanii muddee 7 bara 2020 rasaasaan ajjeefamanii bosona keessatti reef isaanii ganamaan argamu jiraataan magaalichaa tokko kan OMN dubbisee himee jira. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen Oromoo Mallasaa fi Nugusuu Geetaachoo kanneen jedhaman yoo ta'u qeerroowwan Oromoo qabsoo waggoota lamaan duraan keessatti qooda olaanaa qaban ta'uu OMN odeeffanneera. Qeerroowwan ajjeefaman kunneen barattoota yoo ta'an hawaasa keessatti jaalatamummaa namoota qabanidha jedhameera. Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti qeerroowwan Oromoo mana hidhaatii baasanii kaan ammoo maatii biratti qaamolee nageenya mootummaatiin ajjeefamuun agarsiiftuu hadhaa gabrummaa sabni keenya keessa jiruuti kan jedhu namni Guduurraa dubbisne kun Oromoon wal faana falmatee roorroo kana xumura gochuu qaba jechuun dhaamsa dabarfatee jira. Yeroo biyyattiin goolama siyaasaa hamaa keessa jirtu kanatti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii naannoo Amaaraatti ramadaman deemanii barachuu fi sodaa guddoo qabnaa jedhan. Barattoonni bara darbee ajjeefamanii qaamni isaan ajjeese seeratti osoo dhiyaate haqni isaanii hin bahin ammas deemanii baradhaa jechuudhaan dirqisiisuun sirrii miti jedha barataa yuunivarsiitii Dabaarqe barataa ture tokko Usumaan Baayyuu dabalata qaba. Barattoonni Oromoo kanneen yuunivarsiitiiwwan naannoo Amaaraa keessatti argamanitti osoo baratan haleellaa namaan irra ga'e baranas achi deebi'anii barachuu qabu jechuun seerri ba'ee barattoota Oromootiin mormamuun itti fufee jira. Barattoota lubbuun isaanii darbe kanaaf mootummaan qaama isaan ajjeese osoo seeratti dhiyeessee furmaata waaraa hin fidin baranas barattoonni Oromoo yuunivarsiitiiwwan kanneenitti deebi'anii haa baratan jechuudhaan beeksisa baasuun sirrii miti jedhan barattoonni yaada isaanii ibsatan. Barataan yuunivarsiitii Dabaarqetti barataa turee fi kan waggaa darbe sodaa nageenyaatiif jecha gara maatii isaatti deebi'e tokko yaada kenneen wayitii haalli siyaasaa biyyattii goolama hamaa keessa jiru kanatti rakkoon duraan ture furmaata osoo hin arganne deemaa baradhaa jechuun gocha maalna dhibdeedhaan lubbuu ijoollee Oromoo irratti murteessuuf raawwatamaa jirudha jedha.
Mootummaan biyyattii bulchaa jiru dhimma kanarra deebi'ee qalbiidhaan itti yaaduu qaba kan jedhu barataa yuunivarsiitii Dabaarqee kun mootummaan gama isaatiin waraana ramadamee eegumsi yuunivarsiitiiwwanitti isiniif taasifama jechi jedhu fudhatama hin qabu. Bara darbees osoo eegdonni mooraa fi poolisoonni federaalaa jiran lubbuun barattoota hedduu darbitee jedheera. Alfa jira sodaachisa kun beekamu bar darbillee barattoonni miidhamaa turan lubbuun isaanii dabraa turan. Haa ta'u garuu warra lubbuun isaanii baaniif illee qaamni gaafatame akka hagammaatti hin argametti qaamni gaafatamaa jirullee akka hin jirre itti beekamu. Ammas immoo deebi'a baradha jechaa waan jiraniif barattoota kunii duraan illee miidhachi miidhamanii fi jiree lubbuun isaanii baaturillee eenyullee ittiin gaafatamitti hagammaa jiru. Ammas immoo achi deemee waan tokko yoo uumame barata kan irratti harkaan dhiibbaan tokko gaggeeffame eenyulleen itti gaafatamummaaf duraanis akka turannis mootummaan callisaa deebi'a jechaa jira. Immoo nuti barattoonni achi deebinee akka tokko hojjaa gammoorraatiin dhiibbaan tokko nur bahee qaamii nuuf gaafatu yookaan wanti nama lubbu keenya fudhatu akka hin jirre beekama. Sodaan baay'ee qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaa maatiin barattootaa fi biiroon barnoota Oromiyaas dhimma kana gadi fageenyaa ilaaluun furmaata waaraa itti godhuu qaban jechuun dhaamee jira. Barataan yuunivarsiitii Dabaarqirraa yaada isaa OMN'f laate kuni. Barattoonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti alatti barataa turanii fi kanneen haarawaa bara kanaan ramaddiif qophiirraa jiran hundi isaaniitu hanga biyyattiin tasgabbooftee nageenyi waaraan buutti gama tokkollee imaluu hin qaban jechuun barataa yuunivarsiitii Haroomayaa irraa bilbilaan dubbifne OMN'tti hime. Haalli nageenya biyyattii yeroo ammaa keessa jirtu barachuuf mijataa miti kan jedhu barataan kun keessattuu barattoonni Oromoo ramaddiin keessan yuunivarsiitiiwwan akka Baardaar, Gondarii fi Maqalee barataa turanii fi haarawaa barachuuf ramaddii eeggataa turan gonkumaa garasitti deemuu hin qaban jechuun dhaamee jira. Maatiin barattootallee rakkoo booda ijoollee isaanii irratti dhufuuf malu hubannoo keessa galchuun yeroo ammaa lubbuu barattoota Oromoo kanneen Oromiyaa keessa barachaa jiraniifu haalli nageenya isaanii amansiisoo miti jechuunis yaadachiisee jira. Amman tana naannoo barattoonni naannoo Amaaraa deeman bakka du'aa deemuu qabaniin jaatatti naannoo Amaaraa qofas miti Oromiyaa keessallee fakkeenyaaf akkuma walii galattuu nuti yeroo haala kana keessa Oromoo yeroo hamtuu keessa jirti. Yeroo hamtuu kana keessa immoo jalqabumaa barattoonni seenyitoonni yuunivarsiitii ijoolleen Oromoo keessatti 80% irra caalaan isaanii naannoo Amaaraatti akka deemanii baratan ka godhame dhiibbaadhaan itti yaadamee wanta godhameef naannoo Oromiyaa keessa muraasni. Kanaafuu wanti kun jalqaba waan itti yaadamee godhamedha. Illee wanta jalqaba gaafa sana akkuma itti yaadamee godhametti walitti bu'iinsi dhufee jira. Naannoo Amaaraatti ijoolleen keenyatti bituu kan masaataan kalamtee dhiibbaa hedduu irra deegalti. Galtee ijoolleen tun ijoollee haati ilmaan haati biddeen nama barsaa huccuu namaa miicaa barsiisaa jirtudha. Yeroo achirraa galanitti ijoolleen hanquba qabu hedduun ijoolleen abbaan qabeenyaa warri abbaan qabeenya qabu kollejjii dhuunfaa irraa abdii muranii warra kollejjii seenee baratu jiru jira jechuudha. Barattoonni yuunivarsiitii Waldiyaa bara darbee rakkoo nageenyaaf gara maatii isaaniitti deebi'an bara kanas garasitti deemnee barachuun hedduun yaaddessee jedhan. Wayitaa biyyattiin jeeqama siyaasaa keessa jirtu kanatti mootummaan naannoo Oromiyaa barattoota Oromootiif haala mijeessuuf akka qabu gaafatan Faayizaa Eliyaas dabalata qabdi. Barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee naannoo Oromiyaatiin alatti barachaa turan wayita Sasaabirruu, Baarootumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee